Akkam jirtan uummata Oromoo arra hirkoo wajjin jirra kota nu daawwadha. Hirkoo gadaa kana ammoo faranjii gargaarutti kaate jedhan. Sinibu keessa dabaree faranjii gargaaruu bira geenyu. Hirkoo mee Oromoon maalidha? Oromoon ammataadha. Dalagaan faranjoota waliin maal fakkaatare? Maal si galcheesi? Maal si gashu? Lakki hirkoo akkas jechuu barbaadeetii miti ani. Mee garuu sandiisiiti. Namoonni tokko tokko yeroo namni beekamu akkam faanamaan jedhu. Yeroo namni beekamu, yeroo namni waa barreessu, yeroo namni aangorra bahu daree tokko keessa teenyee wajjin baranne baay'ee isaa wajjin miilla walii dhiqaa guddanne jedhan. Ati koo yaada akkamii kaafta yeroo hundumaa? Yaada hin taane malee kaasu yeroo. Amalan qabdaa garuu ati. Amala qabu. Hundumaa. Kan nadhi bu'anii guyyama tokkollee ati naman taate jedhee yaadeen beeku. Naman taane dee maaltu yaadare? Hirkoo qola kitaabaa barreessiteedhaan qola kitaabaa keessa namee maqaan isaa maalidha garuu? Muka hirkoo. Hirkoo ati amma nama beekamaadha si eeguu nu barbaachisa mallattoo kee barbaanna si eeguudhaaf jechuudha yoo mallattoo kee nuu kennite qofa ka si eeguu dandeenya. Ani rabbi uumaanii dhaladhee amma irraatti na eegaa jiruyyuu mallattoo tokko na mallatteessin deeman. Bakka erga akkas ta'ee waan tokko si godhuu hin dandeenyu erga mallattoo kee nuun kennin qofa makee deemika. Qofaan mun ta'u ka. Erga qofaa kee deemus hin ta'in nu mallatteessitii si wajjin deemna bakka si eeyina. Nan mallatteessaa ta'u. Garuu hirkooti maal taate? Nan hidhame. Si eenyutu na baasaa jettee yaadaa turte garuu amma horee qofaa bahuun hin ta'u eenyutu si baase? Ani isitu na baase deeni isinitti abdadhee ture tiyyaatu biinee ta'e na baase. Maal taate hirkoo si dhukkuba moo? Dhukkubni kee dhukkuba akkamiiti garuu? Dhukkubi koo akka biiftuuti. Akka biiftuuti jechuun akkam jechuudha ka? Ganama yeroo biiftuun baatu hin ba'a dhukkubichis. Laamataa tolla ba'a. Achi booddee magara laaqanaa kana dhaqoora na sirbee yeroo biiftuun galtu miilla koo kana dhukkuba achumarra gala dhufu. Maal immoo ati hirkoo yeroo fayyaas yeroo si dhukkubus arrabichi keessanuma? Arrabicha nan dhukkubneen kanaaf. Akka tasaa akka duutu taate maal dhaammattee deemuu barbaadda? Qola kitaabaa koo dara. Hirkoo dhaloota kana hoo maal si dhaalchisa? Qolicha dhaloota naa dhaalchi. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Ahora sí viene lo chido. Mira esto. Cuidado, cuidado.